Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oduu gammachiisaa dhagahaa wal dhageessisa. Amma kan itti argamnu Rammee Istuudiyoodha. Rammee Istuudiyoon hanqina waraabbii nashiidaa akka baha biyyattiitti jirtu furuudhaaf nashiidaas tahee waraabbii garaagaraa gatii madaalawaadhaan sagalee keessan bareechee miidheessee qilleensarra isiniif oolchuudhaaf meeshaalee isa barbaachisan hunda guuttatee hojii jalqabee jira. Dabalataan Rammee Istuudiyoo wanti adda isa godhu sagalee teessan eega asitti waraabbattan booda viidiyoos warreen hojjetachuu barbaaddaniif meeshaalee viidiyoodhaaf barbaachisan hunda qopheeffatee isin eegaa jira. Maarree teessoon keenya magaalaa Direedawaa naannoo Baargeelleetti argamna. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa armaan gadii irratti bilbiluudhaan nu qunnama. Rammee Istuudiyoo. Garii garummaan isaa gitan qabne gonkumaa jechiinsi ibsuun jiru garii jechuun barreessumaa baay'ina tolaakeetii jechaan ibsuun ni cimaa dirmaatee karraa furuu gaafiyya teeraa kamaan dirmaatee karraa furuu gaafiyya teeraa kamaan kun faaya kun jechuudhaan kan taasisu hundumaa garii garummaan isaa gitan qabne gonkumaa jechiinsi ibsuun jiru garii jechuun barreessumaa baay'ina tolaakeetii jechaan ibsuun ni cimaa dirmaatee karraa furuu gaafiyya teeraa kamaan dirmaatee karraa furuu gaafiyya teeraa kamaan kun faaya kun jechuudhaan kan taasisu hundumaa bishaan irraa nu uumtee nu goote dhalaa namaa sammuus nu dandeessiftee kayyaan nu gariifamaa lubbuu qabeeyyii maraa halkee kan jiraachisu khaznaansaa hundaa ga'ee obaasee kan nyaachisu abbaa ogummaa hundaa mootii mararraa kee dubbatameen dhumu rabbii hunda gaararraa ajjeesuuf jiraachisuun amriin hundinuu siinii fedhaa qinbatee galtee aduus haa taatu jiini siin dukkanaa'ee ifaa sumaan bari'aadhiini siin dukkanaa'ee ifaa sumaan bari'aadhiini kafaltii tokko malee baraa jireenyaa guutuu tolaa nurratti oolteef beenyaa waan nurraan fuutuu yaa arjaa gitan qabne bareedaa harkii bal'aa mootii adabuun duraa sirreessuu fedhuu jallaa osoo nuti jallanne ajaaja kee dabsinu galgaalaaf ganama soo dangaa kan kee cabsinu akka keenya waan laaltu hin jarjartu namatti kanuma farramni koo yeroo hunda si faarfatti kanuma farramni koo yeroo hunda si faarfatti garii garummaan isaa gitan qabne gonkumaa jechiinsi ibsuun jiru garii jechuun barreessumaa baay'ina tolaakeetii jechaan ibsuun ni cimaa dirmaatee karraa furuu gaafiyya teeraa kamaan dirmaatee karraa furuu gaafiyya teeraa kamaan kun faaya kun jechuudhaan kan taasisu hundumaa fedhiin kiyyanni guddaan si wajjin nagaa tahuu osoon si waliin dhabiin qabrii koo akkaan gahu akkanatti hin cuufamne karaan sitti naa fidu na gargaari waan ati narraan feene kan didu shayxaanaa fi lubbuun koo waliif galtee narratti sirraa addaan na murtee na darbachuu boollatti humnaanaaf tahii akka shayxaanni na mo'anne hulaatee dhadhaahurraa akkasiin nan to'anne hulaatee dhadhaahurraa akkasiin nan to'anne dhengadda taatu sarraa boruu yoo taates qalee karaan nama baasu waan jiru karaasaa malee angaa agandaa lamaa mootii jalqabaaf dhumaa injiru lamaaf sadii tokkichi jiru sumaa nin beeka rabbiin kiyyaa harkaa duwwaanan galchu tokkichi kool ta'ee hin dhaalanne hin dhalchu si maalee humaan qabu namaaf yoomuun sagadu magaalaa kasaarawaa hin dhaabbadhu nagadu makluuqni siif gabroota ilaahii mootii haqaa karaan kee daban qabu milkiitti namaan dhaqa karaan kee daban qabu milkiitti namaan dhaqa garii garummaan isaa gitan qabne gonkumaa
jechiinsi ibsuun jiru gaarii jechuun barsumaa baay'ina tolaa keetii jechaan ibsuun ni cimaa dirmaatii karraa furuu gaafiyya teeraa kamaan dirmaatii karraa furuu gaafiyya teeraa kamaan kun faaya kun jechuudhaan kan taasisu hundumaa.